Hawaasni kuni Godina Gujii aanaa Qarcaatii fi Godina Geediyoo aanaa Gadab keessatti kan argamanidha. Rakkoo nageenyaa waggaa lamaan dura uumameetiin tureen qa'een isaanii barbadaahe isaanis buqqa'aniitiin baqaaf saaxilamanii turan. Amma jiruun kaleessaa seenaa ta'ee boqonnaa haaraa eegalanii jiru. Torbaana gosa mageen, kaasotiin mageen, kallachiin mageen, gadatiin mageen. Iteen ishii bokkaala. Manni kiyyaalli gubateera. Ijoollee ammoo namni nama torbaadha. Nama torba keessaa nama ja'a harkaa qaba tokkochi lafaa jira. Gizee duraa girrigirrii numa jirtiyyuu amma dhaabbateera nagaa keessa jirra. Maqaan kiyya Addisuu Taamiruuti. Qabeenyi qannu manni akka malee kamidhaa geeru bara waggaa iloonnee kamidhaa fanneerru guyyaa tokkotti barbadaa'e nu biraan badee lubbuu qofa fudhannee baane. Lubbuu waaqatti baase malee lubbuu teennallee ilmi abbaan dhaggina abbaan ilmee fi hin fudhanne lubbuu qofa fudhannee baane. Dhukaasa dhaggine malee waan tokko adoo yaadatiin akkasumatti nutti dhitte wanni kun balaan kun achiin booda manni keenya gubate manni kun kiyya karaa mootummaan deeggarsa sanuu goote warri diviizhiiniidhaan dirjitiin warri hin beekne nu dhufanii deeggarsa sanuu godhanii karaa isaaniitiin nu midhaage mootummaan qabeenya barbadaa'eeru qabeenya bacaa nu ibsee mana kanallee nu badhaasa. Hawaasni duriinuu jiruunsaa wal keessa jiru amma walirraa bituu gabaa walii ooluu bahaniitiin galuun qilleensi nagaa hafuursuu eegalu dubbatu. Shaayillee qanna waan qannu kanallee gurguran laslaasaa biiraa wayii shaqaxaa wayii xiqqeessine waa hafe amma kunuuti xiqqoo bara kanatti waggaa tana keessa kunu nagaa jirra. Manaan kee makura deema. Hayyicha makura deema. Giduuf gujiin gizee walta buute sani wanni goone waaqa kadhannee ollaa keenya walitti qaqqabannee kaaneeti jaarsummaani warra kana hangafaaf maadnaadhaa giduuf gujiin hangafaaf maadnaadhaa hangafi maadnaan walitti qabuu hin danda'u walitti jeessuu hin danda'u warra dhiiga ta'uu hin danda'u nuti walitti bullee olleerra walitti soddoomneerra walitti jaarranneerra walitti qotanneerra akkam walitti lolla jennee kaaneet walitti qabannee kaaneet araaramna jennee kaaneet araaraanii walitti qabannee warra qabalee bulchituu qabalee waliin walitti qabachaanee kaanee haasofneeti mari'annee kaaneeti karaa araara san deebisnee kaaneeti araara keessa turre kaanee wal araarfannee kaanee hagammaa kana waliin bullee ooluu keessa jirra. Sagantaa lammiilee kanneen deebisaniitiin ijaaruudhaaf taasifame keessatti dhaabbanni tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Global Alliance jedhamu mallaqa lammiilee Itoophiyaa biyya alaa bakka garaagaraa jiraatan irraa walitti qabe gama qarshii miiliyoona 37 olii ta'u dhaabbata miti mootummaa World Visioniitiif gumaachuudhaan lammiilee kanneen akka deebi'eetiniin utubu ittiin taasifameetiniin jira. Eshi maqaan kiyya Buruuk Laggasaan jedhama. Dhaabbata World Vision aanaa Qarcaa keessatti buqqaatota abbaa warraa 855 jira. Gandoota 4 keessa jiranii waliigala jaarsi mana 855 uummata buqqee sana deebisanii ijaaruu fi manni ijaaramee jira. Shanyiin adda addaa kennameeraa fi shanyiin midhaanii, shanyiin kuduraa, hoolaan bitameef jira. Hoolonni bitameef hoolota lama kan argatan abbaa warraa 100 almost gara abbaa warraa 400 hoolota 2 hoolaa akka aanaa Qarcaatti hoolaa 1250 lukkuu filatamtoota jechuudha. Lukkuu 5,450 nyaati lukkuu shanyii kuduraa fi shanyii midhaanii wajjin wal qabate gargaarsi kennameefii jira jechuudha. Godina Gujii keessattis aanaa jenne keessa Qarcaa keessa jechuudha. Godina Geediyoo Gadab irrattis abbaa warraa 855 jaarsi manaa ijaarameefii jira. Manni ijaarameefii itti galanii jiranii shanyiin midhaanii shanyii boqqolloo, boloqqee, dinnicha, shanyii kuduraa wantoonni akkasii sun qonnaan bulaa sanaaf kennamee jira. Maqaan kiyyaa Taaddasee Waataa jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa Qarcaa. Taateen taasisuun taatee gaddisiisaadha. Sabni sun saba tokko ta'ee waliin jiraachaa tureeru. Obboleeyyaan abbaa tokkooti haadha tokkooti. Yeroo ammaa kana jireenya isaatti deebi'ee namni nagaa waliin jiraachuu jira. Waan walitti bu'isu sun raawwateeyyuu fakkaatu yeroo ammaa kanatti namni qe'ee isaatti deebi'ee
akkuma duraan waliin jiraachaa jira. Namoota buqqaan san bakkatti deebisuudhaaf dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kennanii jira. Mana ijaarameefii jira, manni jireenyaa midhaanis kennameefii jira. Haala gaariirra jira, amma rakkoo hin jiru. Uummanni duraanillee walirraa fuudheera, ammas walumarraa fuudhiisatti jira. Rakkoo hunda walumaan qoodachuutti jira waan ta'eef amma tiitichi jidduun bahu jedha Gujiin. Jaalala guddaa yeroo ibsu nu lamaan jidduu tiitichi hin bahu. Geediyoof Gujii tiitichi jidduu isaanii hin bahu kan jedhu qabaanii uummati kana keessa jira jechuudha. Siseetaa Addisee jedhama. Bulchaa aanaa Gadabii jedhama. Haa ta'u amma naannoo lachuu haala gaariitiin jira. Keessaanuu inni ji'oon bakkee babacaatiin dhuftee gara keenyallee mina ijaarsiisaan midhaan warroota buqqaaneef kana kenniisa gubbaa jirti. Wanna uffatanullee achiin booddee horii lukkuuwwan hoolaa kana fa'aa kenniisa gubbaa jiraanii haalli amma jiru shaggaadha wanti jedhee qaba.